Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhibee fayyaa yeroo si'anaa biyya keenya keessatti bifa weeraraatiin mul'ataa jiru kan Marburg virus jedhamuun dhufu kan wal faana ilaalu ta'a. Dhukkubni Marburg virus jedhamu kun jarmiilee xixiqqoo ijaan hin mul'anne Marburg virus fi Ravan virus jedhamuun kan dhufu yommuu ta'u, dhukkubni Marburg virus jedhamu kunis viral hemorrhagic fever jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, kana jechuunis dhibee ujummolee dhiigaa keenya miidhuun yookaan hubuun gara malee dhiiguu qaama keenya keessatti akka uumamuuf kan taasisu yookaan kan saaxiludha jechuudha. Dhibeen fayyaa Marburg virus jedhamuun beekamu kun dhibee fayyaa darbee kanaan durallee mul'ataa ture yommuu ta'u, yeroo ka'uttis weerara bal'aa uumuu ni danda'a. Dhukkubni kun yeroo jalqabaaf kan beekame bara 1967 akka lakkoofsa warra faranjootaatti yommuu ta'u, biyya Jarman magaalaa Marburgii fi Frankfurtitti weerara duraa duubaan taasise irraa kaaseeti maqaa isaas kan argate maqaa biyya kanaarraati Marburg virus kan jedhu jechuudha. Sanaan booda weerarri Marburg virus kuni biyyoota Afrikaa kanneen akka Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea Bissau, Ghana, akkasumas Kenya, South Africa fi Tanzania, akkasumallee Uganda keessatti yeroo adda addaa keessatti mul'atee ni beekaa jechuudha. Egaa dhibeen yookaan dhukkubni Marburg virusiin dhufu kun akkamitti nama qabata? Eessaas dhufa? Isa jedhuu fi baattoowwan dhibee kanaas simbira halkanii jaldeessa magariisa Afrikaa jedhamanii beekamanii fi booyyeerraa ta'uu ni danda'a. Yookaan isaan kanarraa nama qabataa jechuudha. Akkamitti isa jedhuuf namoonni albuuda baasuudhaaf yeroo holqa keessa yookaan boolla keessaa gadi seenan, akkasumas naannoowwan simbirri halkanii ashaakiltii nyaattu yookaan fruit eating bats jedhamtu bakkee isheen baay'inaan jirtutti daawwachuufis ta'e albuuda baasuudhaaf namoonni yeroo achi deeman, akkasumas jaldeessa magariisa Afrikaa jedhamuu fi booyyee wajjiniin hariiroo namoonni qaban yookaan daawwachuuf dhaqanis ta'e kallattii sirriinis ta'e abala kan namoonni hariiroo qaban vaayirasiin kuni achirraa gara namaatti darba. Sanaan booda nama vaayirasii kanaan qabamerraa gara nama biraatti kallattiidhaan daddarbaa jechuudha. Nama dhukkuba kanaan qabame irraa immoo akkamitti yookaan karaa kamiin nama biraatti darbuu danda'a isa jedhuu fi dhangala'oo qaamaa keessaa kan ba'u yookaan nama dhibamaa kana keessaa kan ba'u hundinuu jechuunis dhiigni nama dhibee kanaan qabamee fincaan, udaan, gororri, hancufni akkasumas sanyiin qaama hormaataa keessa yookaan dhangala'oon qaama hormaataa keessa jiru, akkasumallee meeshaalee adda addaa inni itti fayyadame jechuunis kan inni itti nyaate, kan inni itti dhuge, uffatee fi wanta inni tuqe hundinuu vaayirasii kana gara nama biraatti daddabarsuu ni danda'a jechuudha. Egaa namni vaayirasii kanaan qabame yookaan immoo faalame mallattoolee maal agarsiisuu danda'a yookaan mallattooleen dhibee Marburg vaayirasii nama qabamee tokko maal fa'i isa jedhuu fi akka armaan gaditti ilaalla. Mallattooleen nama dhibee kanaan qabamee irratti argamu sadarkaa lamatti kan qoodamu yommuu ta'u, sadarkaa jalqabaa yookaan phase 1 kan jedhamu mallattooleen agarsiifaman jiru. Inni lammaffaan immoo mallattoolee sadarkaa lammaffaa jedhamanii bakka lamatti qoodamuu ni danda'u. Egaa namni tokko mallattoo agarsiisuu kan danda'u erga vaayirasii kanaan qabamee guyyaa 2 hamma guyyaa 21 keessattidha jechuudha. Kana jechuun guyyaa 2 hanga torbee 3 gidduutti yeroo incubation period yookaan vaayirasichi qaama keessa itti tamsa'ee wal horee mallattoo agarsiisuuf itti fudhatudha jechuudha. Egaa namni vaayirasiin kun qaama isaa keessa galee mallattoolee armaan gadii agarsiisa sadarkaa jalqabaa irratti jechuudha. Ho'a qaamaa olaanaa ta'e yookaan high grade fevers, akkasumas qorrisiisuu yookaan chillinesiin jiraachuu ni danda'a. Mata dhukkubbiin yookaan mata bowwuun cimaa ta'e ni jiraata. Maashaan qaamaa dadhabuu fi dhukkubsachuu yookaan dhukkubuu, akkasumas buusaan qaamaa yookaan joint pain jiraachuu ni danda'a. Dadhabbiin qaamaa baay'ee cimaa ta'e ni jiraata. Ol deebisuu fi fedha nyaataa dhabuu yookaan lollojjeessuun ni jiraata. Ol deebisuu dhiiga makate of keessaa yookaan dhiiga kan of keessaa qabu ol isa deebisuu ni danda'a jechuudha. Egaa mallattoon kunis guyyoota 5 hanga 7tti kan turu yommuu ta'u, guyyaa tokko hanga 2tti xiqqoo kan namatti fure yookaan immoo fooyya'e fakkaatee sana booddee mallattooleen
dabalataa mul'achuu jalqabaa jechuudha. Kana jechuun gara sadarkaa isa lammaffaa yookaan immoo phase 2tti ce'aa jechuudha. Egaa mallattoon sadarkaa lammaffaa yookaan immoo phase 2 irratti mul'atan maal faadha isa jedhuu fi ol deebisaa cimaa ta'ee fi albaasaa yookaan garaa kaasaan jiraachuu kan dhiigaan makate jechuudha. Qaama keessatti dhiiguu yookaan hemorrhaging ni jedhamu jiraachuu. Dhiiguun kunis afaan keessa yookaan immoo foon ilkaaniirraan ta'uu danda'a, funyaan keessaan ta'uu danda'a, ija keessaan gogaa jalatti dhiiguu ta'uu danda'a. Qaama hundumaarraan yookaan qaama hundumaa gara keessatti dhiiguun ni jiraata jechuudha. Kan biraan funyaan keessatti foon ilkaaniif gogaa jalatti illee dhiiguun armaan duratti eerri ni mul'ata jechuudha. Kan biraan garaa dhukkubbii cimaa ta'e jiraachuu, ijii fi gogaan halluu keelloo ta'etti jijjiiramuu yookaan immoo jaundisd ta'uu, dugda, laphee fi garaa irratti shiffi jedhu jiraachuu yookaan immoo dhiita'uu jechuudha. Ulfaatinni qaamaa gara malee gadi bu'uu yookaan hir'achuu, of wallaalchisuu, jeeqamuu fi boqonnaa dhabuu sammuu yookaan immoo irritabilitii fi mataa joonjessuu, dhiiga albaasuu yookaan deebisuu. Kan biraan qoonqoo yookaan liqimsituun dhukkubuu fi dhiita'uu cidhaanii yookaan orkaayitisiin illee jiraachuu ni danda'a. Mallattoon hamaa ta'e kun erga mul'atee jalqabee guyyaa 8 hamma 9 gidduutti lubbuu namaa gaaga'uu ni danda'a jechuudha. Yaalii fi gargaarsa nama dhibee Marburg vaayirasiin qabame tokkoof taasifamuu qabu maali? Naannoo keessanitti yookaan bakka jirtanitti namoonni mallattoolee armaan duratti eeraman sana isirratti mul'atan yookaan irratti argaman hatattamaan gara bakka itti kenninsa tajaajila fayyaa isinitti dhiyoo jiru geessuu yookaan gara sanatti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jalqaba irratti. Achi booda gargaarsi ta'uufii danda'u maalidha isa jedhuu fi akkuma beekamutti vaayirasiin kun qoricha kan hin qabnee fi talaallillee kan hin qabne yommuu ta'u yookaan karaa gabaabaatiin dhibeen Marburg vaayirasiidhaan dhufu kun qorichaa fi talaallii hin qabu. Kanaaf maalirree kan gochuufii dandeenyu yookaan akkamitti yaalamuu danda'u isa jedhuu fi gargaarsa yookaan deeggarsa garaagaraa kennuudha. Inni kunis supportive care isa jedhamudha. Innis fakkeenyaaf qaamni dafee akka hin gogne yookaan dehydrate akka hin taane glukoosii yookaan immoo dhangala'oo laachuu yookaan rehydrate gochuu, akkasumas akkaataa mallattoo mul'ateen gargaarsa barbaachisu gochuu. Fakkeenyaaf qaamni isaa baay'ee yeroo goge fluid yookaan dhangala'oo laachuu, ho'i qaamaa yoo jiraate ho'a qaamaa qabbaneessuu, mata dhukkubbiin yeroo jiraate yookaan qaama dhukkubbiin yoo jiraate dhukkubbii kan irraa fayyisu yookaan antiipeenii kennuu fi akkaataa mallattoon mul'atetti gargaarsa gochuudha malee yaalanii fayyisuun hin danda'amu jechuudha. Haga ammaatti qorichas ta'e talaalliin dhibee kanaa fayyisu kan hin jirree fi kan hin hojjetamne ta'uusaa hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana malee gargaarsi taasifamuufii qabu oksijiiniin yookaan immoo akkaataa barbaachisummaa isaatti hafuura kutaaf kufaasaan yogguu jiraate oksijiiniirra ta'uudhaan oksijiinii akka argatu gochuu, dhangala'oo adda addaa laachuu, antiipeenii laachuu, akkasumas qorichoota gargaaruu danda'an kanaan sappoortii gochuu danda'an laachuudha malee dhibee vaayirasii kana balleessuudhaaf qorichi hojjetame hin jiru. Isa kana beekuun baay'ee barbaachisaa. Maloota ittisaa fi to'annoo dhibee Marburg vaayirasii. Akkuma armaan duratti caqasuuf yaalametti dhibee kanaan erga qabamnee qorichaaf talaalliin waan hin jirreef dhibee kana ofirraa ittisuun xiyyeeffannoo keenya isa jalqabaa ta'a jechuudha. Kanaaf namni hundinuu dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf gahee mataa isaatii qixa qixaan ba'achuu qaba jechuudha. Egaa dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf maal kan gochuu qabnu? Tokko, weerara dhibee Marburg vaayirasii kana to'achuu fi ofirraa ittisuuf hirmaannaan hawaasaa ga'aa ta'e jiraachuu fi hirmaannaan hawaasaa gahee olaanaa akka qabu beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Inni lammaffaan mallattoo ittisaa fi to'annoo dhibee kanaas beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun namoota dhibee kanaan qabaman adda baasuu, namoota dhibamoo Marburg vaayirasii ta'an qabamanii jiran wajjiniin wal tuttuqqii kallattii sirriinis ta'e habala kan akka hin jiraanne of eeggachuu, namoota dhibeef yookaan mallattoon armaan duratti eerrisuun irratti mul'ate gara mana yaalaa geessuu. Inni kan biraa immoo namoota dhibee Marburg vaayirasiidhaan dhufe kanaan boqotan yookaan immoo lubbuun isaanii gaaga'ame sirna awwaalchaa kabajaa yeroo taasifamuuf
namni dhibee kanaan boqote irratti kallattii sirriinis ta'e habala kan namni tuttuqqii qabu huccuu isaa meeshaan itti fayyadame sireen irra ciise uffata uffate hundumaa namni tuttuqe nama maatii warra kaan irraa adda bahee hanga guyyaa 21tti hanga mallattoon kun irratti mul'atutti of eeggachuu fi adda bahee taa'uudha qaba. Namoonni sirna owwaalcha isaa irratti hirmaatan immoo of eeggannoodhaan hirmaachuu qabu. Isa kanaaf of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Bakka itti kenniinsa tajaajila fayyaa yookaan hospitaala keessatti immoo ogeeyyiin fayyaas akkaataa itti of eeggatanii fi maloota dhukkuboota daddarboo ofirraa ittisuu isa jedhamu yookaan infection prevention methodology sana sirriitti fayyadamuu yookaan uffataa fi hidhannoo dhukkuboota daddarboo ittisuuf itti fayyadamu sirriitti uffachuu fi equipped yookaan immoo hidhachuu qabu jechuudha. Wantoota dhibee kanaaf nama saaxilan armaan duraa irratti dabalaan hariiroon namaa fi simbira halkanii gidduu akka hin jiraanne gochuu jechuunis bakka simbirri halkanii jiraatan dhaquu dhiisuu fi simbirri halkanii immoo bakka mana jireenyaa keenya yookaan immoo bakka jireenyaa keenya kan dhufne ittisuudha jechuudha. Inni kan biraan namootni naannoo dhibeen kun itti argamu deemanii yookaan immoo hojiidhaafis haa ta'u sababii adda addaatiif deeman yookaan dhaqanii dhufan hundinuu hanga guyyaa 21tti namoota yookaan hawaasa yookaan maatiirraa adda ba'uudhaan mallattoon kun haga irra jiraachuuf mul'achuu dhiisuusaa adda ba'utti adda ba'anii torbaan sadiidhaaf taa'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kunuunsaa fi gargaarsa nama dhibee marbarg vaayirasii qabamee dandamate yookaan irraa fayyeef taasifamuu qabu maal isa jedhuu fi namoota dhibee kanarraa dandamatan yookaan fayyanii looguunii fi qooduun barbaachisaa waan hin taaneef of eeggannoo isaaniif gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana jechuun qorqalbiin isaanii akka hin miidhamneef ofitti qabuu fi kunuunsa barbaachisaa ta'e gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan dhiironni dhibee kanaan qabaman hanga ji'a lamaatti si'a lama qorannoo dhangala'oo sanyii irratti ta'uu gochuu qabu. Inni kunis vaayirasichi dhangala'oo sanyii qaama dhiiraa keessatti argamuu waan danda'uuf hanga ji'a lamaatti qorannoo si'a lamaa taasisuudhaan fayyaa yookaan bilisa ta'uu isaanii hanga mirkaneessanitti haadha manaa yookaan immoo hiriyyaa isaanii wajjiniin qunnamtii saalaa gochuu dhiisuu. Qunnamtii saalaas gochuun yoo barbaachise kondamii fayyadamuun baay'ee barbaachisaa ta'ee argama jechuudha. Innichi kan biraan erga fayyaniin booda osoo akka haaraatti dhibee kanaan hin qabamin deebi'ee qaama keessaa ka'uu waan danda'uuf yookaan immoo rilaapsi waan gochuu danda'uuf eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuun eeggannoolee barbaachisaa tokko gochuun gaariidha jechuudha. Kunis vaayirasichi dhangala'oo qaama hormaataa keessa turuu ni danda'a. Dubartii harma hoosistu keessa immoo aannan harmaa keessatti illee argamuu ni danda'a. Kan biraan dubartii ulfaa yeroo taate bishaan gubbee fi akkasumas obbaatii irratti illee vaayirasichi yeroo dheeraadhaaf riphee turuu ni danda'a waan ta'eef qoratamuunii fi eeggannoolee barbaachisan gochuun barbaachisaa ta'ee argama jechuudha. Immoo daawwattootaa fi dhaggeeffattoota maatii miidiyaa fayyaa hawaasaa kan taatan waa'ee weerara dhibee dhukkuba marbarg vaayirasiin dhufu hubannoo xiqqoo kana akka argattan isiniif dhiyeessee jira. Odeeffannoo waa'ee dhibee fayyaa balaafamaa ta'e kana yeroo yerootti isiniif qopheessee bal'inaan kan isiniif dhiyeessu ta'uu isiniif ibsaa. Galatoomaa waan dhaggeeffataniif jecha of eeggannoo isin gochuu qabdan yoo jiraate kutaa biyya keenyaa keessatti naannoo kibba Itoophiyaa naannoo Jinkaa jedhamuu fi naannoo isaa akkasumas kibba baha Oromiyaatti naannoo adda addaatti dhibeen kun mul'achaa jira jedhamee sadarkaa odeeffannoottis ragaan adda addaas waan jiruuf of eeggannoo cimsuu qabdu. Of eeggannoo keessan baay'istanii cimsuu qabdu jechuu barbaanna. Kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaatii qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu Dr. Gamteessaa Moosisaatiin of eeggannoon si eegaa hubannaanis si golgaa jedha mitiree hayyuun hayyoota. Galatoomaa nagaa ta'a.